Waaqayyoo biroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 kaasee hamma 34 dubbisa. Kana caalas dubbachuun na barbaachisaadhe waa'ee Geediyoon, Baraaqs, Simson, Yiftaa, Dawiit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raagotaa isinitti odeessuuf immoo yeroon anan ga'u. Isaan keessaa kan amantiidhaan mootummoota mo'anii kaan warraa waan qajeelaa hojii irra oolchani abdii argatani kaanis afaan leenqotaa cufaniiru kaanis abiddaa hollatu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii loltuutti jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Ameen. Amantiin moo'icha namaa laata. Nama simbukkeetti dubbadhaa amantiin moo'icha sii laata jedhaani. Amantiin kennaa Waaqayyo tola namaa kennedha. Waaqayyo amanuun immoo waan biraa nama hin gaafatu. Amantiin waan biraa nama gaafata miti. Wanta yaadan wanta sammuu namaa keessa jiru gara aangoo Waaqayyootti firoomsuudha. Amantii abboota amantii irraa gaafa laallu waa gurguddaa lamaan of gargaaraniiru. Gar tokko gaafa laaltanii amantii qabaniin waan hin danda'amne waan qajeelaa waan jabina fooniin hin danda'amne waan qabeenyaan hin danda'amne waan namaan hin danda'amne waan horiin hin danda'amne Waaqayyootti amanuurraa kan ka'e haalli isaaniif umuriin isaanii otoo hin daangessiin gochuu danda'a Waaqayyo jedhanii amananii Waaqayyo godhee isaan boqochiisee namoota amantii jedhamanii maqaan isaanii mar'aatti waamamaa jiru. Akka Dawiit fa'aa gaafa laaltan Dawiit umuriin ijoollee umuriin xinnoo akka yaada namaatti baay'ee mucaa xiqqoo kan ta'e Waaqayyo akka isa wajjin jiru amanee iddoo sabni isaa baay'ee miidhametti dirree lolaatti ba'ee dhagaan eenyumtiyyuu nama dhayajjese kan hin beekne dhagaa irratti aangoo Waaqayyo amanee darbate. Akkuma kana gaafa laaltan biyya lafarra giraachaa gaafa ture Simson kufaatee erga kufee booddeeyyuu araarri Waaqayyoo baay'eedha waan ta'eedhaaf waan goota walitti hidhee bara nagaa bara dibanni irraa molqamiin warra kaan warra diina saba Waaqayyoo warra ta'an warra Filisxeen baay'ee rukutaa tureedha. Bara baay'ee booddee immoo erga hojii Waaqayyo hojjetee gaafa yakkaa cubbutti kufuu akkas jedhe Waaqayyoon warri Filisxeen kan achi warri diina saba Israa'el gaafa isa qabanii ija keessaa baasan yaa Waaqayyoo jedhe al takkaasin barbaada qophaan ajjeesiin diinonni nama marsanii jiran kun na wajjin haadhumanii gennaan Waaqayyo utubaa Simsonitti hidhamee jiru lafaan dha'ee diinota wajjin akka lubbuu isa darbu godheera. Namni amantii qabaatee biyya lafaa kanarratti jireenya amantii isaa wanta humni namaa hin dandeenye waan qabeenyi namaa hin dandeenye baay'ee amanee firoonfatee mirga argateera. Ergaan si qaba guyyaadhaa lafa faanni kee hin geenye faanni Waaqayyo biraan si ga'a galgala kana. Haleluuyaa. Ol kaasaa harka mirgaa lafa hin danda'ee hin geenye gedhaayyaati. Waaqayyo biraan nagaa gedhaayyaa. Waan ta'e labsi galgala kana lafa hin danda'ee hin geenye gedhaayyaa. Amaneera gedhaayyaas. Waaqayyo biraan nagaa gedhaayyaa. Kan dubbattu otooti mana kanaan ba'i Waaqayyo faana kee qaarisa galgala kana. Hin ta'a kan jedhu ameen jedhaat. Mee afaanii baasaa ameen gedhaa magida balaat. Amaneera gedhaayyaas. Jedha amaneera gedhaayyaa. Wanta amane kun immoo jedhaayyaa. Hin ta'a. As qaba harka mirgaa sin eebbisa dhiiga hoolichaan. As qaba harka bitaa mirgaa waa kan hin baan. Otoo as dhaabattu fooniin dhaabattee jirta jireenyi kee socho'a isaayitii kanaa kaase. Nagadi kee socho'a isaayitii kanaa kaase. Manni kee socho'a dhiiga qaraanii irraan. Meenaa socho'a gedhaayyaa. Amma mee akka nama duwwaatti kan dhaabattu amantiin kee hin jiru jechuudha waan ta'eef homaa siin hojjetu. Kana garuu amma fiigi holladhu waa jedhi raaji intinaa konnaa deema saayannaa deema kan gete laas qabar kamirgaa ji'uma kana keessa waa'ee keedhaan waatu dhaga'ama. Waatu dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Mee sagalee galataan nagaa jedhaayyaa. Nama biraaf ameen hin jedhin galgala kana. Ofuma keef. Warra amantii qaban baay'ee gaafa argatan waan akka dandeetti namaatti hin danda'amne waan humna namaa hin danda'amne Waaqayyotti amanuutiin waan baay'ee bira ga'aniiru. Warra kaan immoo gaafa laaltan namoonni baay'een amantiidhaan isiniin gakkaan jira. Gidiraa keessaa, dhukkuba keessaa, hiyyummaa keessaa, dhabinsa keessaa, harka namaa keessaa, maseenummaa keessaa, arfii du'aa keessaa hin danda'ama jedhanii ba'aniiru. Kan amantee hin danda'ama. Isti hin danda'ama jedhaayyaas. Waan amananii malee Waaqayyo waan biraa godhee miti. Nama amantii qabu Waaqayyo bifa isaan laalu. Nama amantii qabu Waaqayyo ulaagaa isaan laalu. Amantii jechuun Waaqayyoon danda'a jechuudha.
Maal jechuudha? Mee labsii kana labsa maal jechuudhaan jedhee? Namni hin danda'u garuu eenyu danda'a? Na dhagaa salammaffaa warra amana waan isaan godhan xumureedha. Warra amana waan isaan godhan isinitti himu amma sakana nuti hin jaallan aloonni kakkuu haaraan jaallatan sakana. Namni baay'een hin jaallatu sakana salammaffaa na dhagaa dhaabadhaa. Namoota baay'ee garuu jireenya amantii keessatti gaafa laaltan warra isaan rakkisan, warra isaan dhiphisan, waan rakkisaa ta'e, waan muddamaa ta'e keessaa Waaqayyoof jedhanii amantii isaaniif jedhanii rakkina keessa gaafa galanii rakkina kana keessaa ba'uun barbaadu jedhan. Maalirra gennaan jireenya kana caala wayyuun na eegaa jira waan ta'eedhaaf kanumaan lubbuun koo darbu ani keessaa na baasin jedhu keessuma na dhaabi keessatti darbaa yoon darbe immoo saqaaluun na eegaa jedhanii amananii baay'een isaanii harka rakkinaatti kan lubbuun isaanii ba'e baay'een jira. Inni kun baay'een keessan ameen hin jettan harkuma rakkinaatti harkuma dhiphinaatti maal ta'an beektu akka Hisqeelfaa gaafa laaltan magaaziidhaan akka raagotaa akka ergamootaa gaafa laaltan abidda danfaa keessa bu'uudhaan maayidhaan Waaqayyo bakka hin barbaanne aman jettuusin ani amantii koo beeka Waaqayyo akkana wajjin jiru beeka harki Waaqayyo akkana wajjin jiru beeka garuu asuma keessa taa'een otoo amantii koon ganiin otoo amantii koon buusiin bal'ina saqaaloo mirga abbaatii eegga kan jira hafuurri akkasii sittaa galarraa qabee dhiigoolichaan nam tokkoof kanan kadhadha guyyaarraa as qaba harka mirgaa yoomatti rakkina keessa na baase jetta biyya lafaa rakkina nabdu amantiin kee akka iddoodhaan buqqaaneef garuu sii kadhadheera galgala kanaa kaas nama sin bukkeetti himaa otuma rakkadhattee iyyuu jedhaan hime biyyi lafaa kun biyya lafaa rakkistuudha daane kana mannaa garuu jedhaane ta'es ta'uu baates amantiin kee iddoodhaan buqqa'iin jedhaane ayyaanni siniifaa baay'atu dhiiga qaraanii warraan siniifaa baay'atu dhiiga Yesuuseen na dhagaa salamaffaadhaan jedhama baay'een isaanii maal godhan beektu harka warra isaan rakkisaniitti harka warra isaan dhiphisaniitti maaliif amantii keenya hin gaddu waan bal'ina sanarra amantii keenya caala waan nu ta'erra amantii keenya caala waan nu miigachuuf jirurra amantii keenya caala waan ta'eedhaaf kanaaf yoo rakkina kana keessa sodaan isaanii maal ni beektu abboon amantii yoo bal'in jireenyi bal'aan dhufe jireenyi raafaa yoo dhufe gooftaa ganuu dandeenya waan ta'eedhaaf dhiphinuma kana keessatti nu fudhachuu qabadhaniidha harka warra isaan dhibbisaniitti du'a nu filatan jedha harka warra isaan dhibbisaniitti du'a filatan hin filattu ammasin meesh fakkeenya qabaa isinii kaas waa itti sammuun keessa rifatu hundi keessan kadha kulala dubartiin tokko too ciniinfattuuti yaa Waaqayyo asumara na fudhadhu jetti na hiike moo na fudhadhutti na hiikeetti maaliif hiikamnaan maaltu jira waan ta'eedhaaf boqonnaan jira na dhagaa amma rakkinni nama madda baay'ee qabaachuu danda'a keessuma madda gurguddaa sadii sana ta'uu danda'a warra kan Waaqayyo biraa ergaan qaba galgala kana ameen jedha yaada keessiin kadhadhu yaada Waaqayyo siin kadhadha galgala kana olkaasaa yaada keessiin kadhadhu yaada Waaqayyo siin kadhadha galgala kana inni iyyuu maayin harka olkaafadha waan tokko siniin jedha gara Waaqayyo jedhatti miilli kee aboo galgala kana gara Waaqayyo jedhatti miilli kee aboo dhiiga qaraanii warraan ne amantiin jedha ayyaat moo'icha namaa laata jedha ayyaa dhugaan isiniin jedha hamma miilla amantii deemu halkaniif guyyaa too deemte pileeniidha too deemte amma miilla amantii deemuu hin dandeessooti dhugaan isin jedha deemteen beektu ta'uu danda'a kanaaf siin galu amantii warra deemaniidhaaf miilla foonii warra deeman gidduu garaagarummaa guddaa jira miilla amantii harka amantii yaada amantii warra deeman amantiidhaan deemna wanti hundumtuu hin danda'amu amma namoota baay'ee maal ni beektu biyyi lafaa kun attam ta'a gara kam naqamaaltu ta'an ergaan si qaba guyyaarraa namni amantii qabu lafa oolmaa qaba ameen jedha ayyaas lafa bultii qaba ameen jedha ayyaa mee ani amantii qaba jedha ayyaas amantiin koo hin hojjetedha moo'icha laalaa ta'edha ayyaa mee afaanii baasii ameen gadi mee sii ta'a ammayyoo mee dabaliiti ameen gadi eeyyee maalu al takkaam waan hiriyyaan kee argatu bukkeetti eenyu maqaan kee gurmu waan hiriyyaan kee argatu bukkeetti atis argachuu dandeessa garuu amantiidhaan pilaas godhadhu ameen jedha waan agalgaa'ii Amboo argatu nan argadha garuu amantiidhaan waan haaraan tokko galmeeffachuuf ameen jedhaadhu hin danda'ama kan jettan afaanii baasaa xiyyaa ameen jedha ayyaas amantii waa gurguddaa lama nama gaafata inni tokko inni jalqabaa sagaleetti amanuudha ni lammaffaa reakshin gocha hojii sin gaafata sochi
Aljettee amanee ragechuu miti. Gaafa amantuu hin kaata. Gaafa amantuu hin hojjetta. Gaafa amantuu hin dubbatta. Sii ta'a mooti. Namoonni tokko amantii akkam godhu beektu biddeen nama maankaatiin nyaatu. Kanachi maankana paastaadhaan nyaatu. Amantii sagalee gaafata. Amantii gocha gaafata. Hojii gaafata. Tokko jiru amma warri fandalala Waaqayyoo irratti maal beektu? Amaneedhaa ciisaa oolu guyyaa guutuu maashee maqaan ishee TikTok kana takka oolu Facebook kana shara oolu isa akkasii miti amantiin. Amantiin maal inni beekta? Amantiin waan tokkodha. Hin danda'ama. Hin xumurama. Hin ga'ama. Amma fakkeenyaaf amantiin hojii tajaajilaa qaalee jira too amantii akka shalabbummaa ta'e amma maal jechuun qaba ture Waaqayyootiin haadha dadhabeera yaa gooftaa amantiidhaan saba kana dhaqee tajaajilli malee ani biiroo kootiin bo'achuu hin danda'amu. Akkasidha amantiin. Nan ba'a hin baata galgala kana. As qabar ka mirgaa sittan dubbadha sii ta'a galgala kanaa kaasa. Mee amaneera gedhaa iyyaas nan dubbadha jedhaa nan hojjedha jedhaa naa ta'a gedhaa iyyaa raas harka mirgaa naa ta'a gedhaa iyyaas eenyutti akka ta'e hin beeku abidda amantii dhalmi Waaqa Yesuus galgala kana. Sitti dheera dhiiga garaani horraan hidheera dhiiga Yesuus. Nama amanuuf jedhaa iyyaas wanti hundumtuu hin danda'ama jedhaane hin dagatiin jedhaane. Amma yoona qalbeeffattan bara kana keessa waa lama qabadheen jiran ganama waan gooftaatti hin tolle sinirraa ciraa jira. Waaree booda ma bidda fuula kee qabsiisaan jira. Dhaamsitee dhufiin malee kana booda daggalli sun cirameera irraa qabee. Gubateera dhiiga qaraanii warraan. Gubateera mana keerraa dhiiga Yesuuseen. Mee dabalaan adeema gedhaa si'a lamayyaa. Dabalaan adeema jedhaa iyyaas. Mee amantiin hin hoggata jedhaa iyyaa. እምነት በሉ እስቲ ይሰራል በሉ። ዝም ብሎ ማመን አይደለም። እምነት ውስጥ መናገር አለ፣ መስራት አለ፣ ሆጀቹን ጅራ ዱበቹን ጅራ። ዝም ብሎ ማመን አይደለም። ዝም ገኔ አመኑ ምቲ አው ባቂን ከሰን በረቶን ወገረተስ ከሰ ዱጉመን ሲኒን ገዳ ዋቀዮ ስትዱበቴ ካምፓሲ ጥሙርቴ ገልታ ሲንጀናን አቂጪ ሲንገቹ ምቲ ዶርሚ ቆጥ አሜን ጀዳ ኦ amma baay'een keessa maayini amantii isaa sammuutti dhageessa malee gurraan dhageessa malee hojiitti ni kame takkaayyuu har'a waan siin jedha maqaa Yesuusiin dhamdhama takka dhamdhamteen beekne hafuura takkaa keessa galteen beekne qilleensi takkaa sitti qilleensa een beekne simadhu gara keetti raagera dhiiga garaanii warraan habboomeera dhiiga Yesuus. Mee amantiin koo hin hojjeta gedhaa si'a lamayyaa. Amantiin koo hin hojjetaa jedhaa iyyaat. Sagalee gabaatiin si'a lama ameen gedhadhaa. Dabalati amen gedaya. Me amantiin hin hojjeta jedhaya. Iminati saral. Amen. Amantiin hin hojjeta. Nama simbuka jiru qabaati amani malee sodaatiin gedhatu dubbadha. Amantiin kee hin hojjeta jedhaane. Amma akkam godhu naan galle gar lama jirtu mai baay'een keessa gara tokkotti naanna'a. Gaafan dibataan sinii kadhadhu wanta ofii keessaniin dandeenye Waaqayyotti dabarsaa. Hin danda'ama galgala kana. Harka kee lamaan gara kottas qabi waa kan hin baanne. Sin eebbisa dhiiga qaraanii warraan. 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 Cufaan balbalaa sun banameera. 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 Mee banameera gedhaa iyyaas. Hallelujah. Hindubbata sirraa banama. Aktee gaafata si eeyyamama. Looma nakala dobaba sandiya. Har'a qabee amantii kee hojiirra oolcheera. Hin taa'in sagalee dhageesse. Hin dhaabatin sagalee dhageesse. Abdiin kutiin sagalee dhageesse. Darbadhee manaa si baaseera dhiiga qaraanii warraan. Mee amantiin hin hojjeta gedhaa iyyaas. Lafa jirtutti amani. Waan hojjetu irratti amani. Yeroo amantan lafa girtanitti amanaa. Waan irra girtan irrattis amanaa. Achi jalqaba gooftaan. Malee deemi fiigi biyyaa bayi Ameerikaa ceebichaa miti amantiin. Achumaa jalqaba. Mee sagalee Waaqayyoo keessa waan tokko sii dabalatanii sin teessa. Mootota duraa boqonnaa sadii lakkoofsa 17 gaafa dubbiftanii namni Waaqayyoo raajichi Elsaa'iin gaafa mootonni sadan dhaqanii gaaffii gaafatanii horiin isaanii dhumaniiru bishaan dhabaniiru. Hundumtuu dheeboteera. Rakkinni yeroo sanaa buddeena otoo hin taane bishaanidha. Bishaan waan ta'eedha. Bishaan immoo jiru biyyaa badeera. Horiin dheeboteera. Namni dheeboteera. Diree lolaatti immoo ba'anii jiru. Diinni isaan marsee jira. Bishaan biyyaa badeera.
horiin isaanii dheebotteetti fardi dheeboteera. Wanti ittiin gadi ba'an tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf nama Waaqayyoo bira dhaqnee hiika gaafannaa jedhan. Gaafa nama Waaqayyoo bira dhaqan seenichi baay'ee bal'aadha. Akkasittiin gadheessaan. Egaa jedhe waan na gaafattan kanaaf Waaqayyo deebisinii laata jedheen. Hin dhabdan Waaqayyo deebisinii laata. Akkas godhaa jedheen. Ariifadhaatii dachaa kana keessaa baay'isaatii maal godhaa? Boolla qotaa jedheen. Bishaan bool'aaf ta'u. Horii keessaniif isiniif bishaan bool'aa fiduu kan danda'u ariifadhaatii maal godhaa jedheen. Boolla qotaa jedheen. Daruu jedheeni. Duumessi hin jiru, bokkaan hin jiru. Maal ta'a? Boolli kun bishaaniin hin guuta. Sagalee dhagaa jiru. Jari sagalee dhageessee raajiin kun hin qaajjaatiin jennu. Qottoo fudhatanii, qoffortuu fudhatanii itti gattaan. Maal godhan? Akkuma namni Waaqayyoo jedhe dachaa gogaa. Namantaa galgala kana. Lafa gogaa qofforuu jalqaban. Duumessi hin jiru jedhee ammoo namni Waaqayyoo ishii duumessa malee maaltu ta'a? Situn beeku malee Waaqayyoo beekamee gadhaayyaat. Ol kaasa harka mirgaan natun beeku malee gadhaayyaa. Inni waa'ee koodhaaf beekaa ta'e gadhaayyaat. Naa ilaaleera gadhaayyaa. Naa raawwata gadhaayyaa. Nama 8 waatu ta'a galgala kana. As qaba harka mirgaan nama 8dhaaf waajjira olaanaadha. Hamma gandaatti lafatin ilaallerre Waaqayyo si ilaaleera. Ilaaleera. Mee nannaqaa gadhaayyaa. Naa eeyyamama jedha. Miilla kee miilla amantiidhaan hidhee baaseera. Baaseera. Ila amantii gwaantiin godhatina amantii harka godhadhaa malee. Amantii caammaan godhatina miilla godhadhaa malee. Caammaan maal ta'a? Namarraa ba'amoo hin ba'u? Miillo sirraa ba'a? Hin ba'u. Amantiin akkasidha. Namoota tokko amma tokkotti namoota tokkotti immoo dhiisu. Garuu waa amanaa waa beekaa yeroo amantan. Yeroo amantanitti hojjan yeroo qabaachuu danda'a waa isin amantan. Ila kana immoo gadagatina. Waa'ee amantii oksaa baay'ee jira isa keessa galuun barbaadu garuu gabaabaadha. Yeroo amantan yeroo qabaachuu danda'a. Yeroo sinii deebu yeroo hojjetamu. Malee ammuma waan amantanii amma ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu waa aman. Wanta gaarii ati amante Waaqayyo jirra oolcha. Dhugaa san hojjedhuuf nam 8 galgala kana akka nama gurrisaa duudee waatti dhaqee gala. Utuu hiriyyaan baay'eetti iyyas qaba harka mirgaa. Kan amante biraan si ga'eera dhiiga qaraanii irraa. Biraan si ga'eera dhiiga Yesuus. Amma malee kan namanne gara sagalee nama gechaa jiru kana. Kan amante garuu siitaa galgala kana. Nama sin bukkee jiru qabaa raasaa amansiistee mootan sodaatiin jedhaani. Nam 8 gurra kee ija kee duucha Waaqayyo galgala kana namarraa. Namarraan jedhameen ganya raayyeeti. Haalota irraa si duucha Waaqayyo galgala kana. Waan hin shaakalamnetti faana kee gasha Waaqayyo deefate. Warra amantan dibanna akkasii sinaa dhaalu galgala kana. Sinaa dhaal! Sinaa dhaal! Mee amantiin moo'icha baata jedhaa si'a lama. Amaneera gadhaayyaa. Moo'ichaan hangala gadhaayyaat. As qabarka kee bitaa mirgaan namaaf kan amante ofii kee. Dirree ati amma keessaa maaggalaa jirtu. Moo'ichaan si gasheera dhiiga Yesuuseen. Moo'ichaan! Moo'ichaan! Mirgaan galaa dhiiga Yesuuseen. Waayyaa addunyaa darka mirgaan raasi mirgaanan keessaa gala gadhaayyaa. Eenyu irratti akka ta'e kun labsa labsii wayii. Aduun sitti dhi'u dirree ammaa keessatti. Sittin dukkanaa'u lafa ammaatti. Marmaratteen galtu dhiiga qaraanii irraan. Maratteen galtu dhiiga Yesuusiin. Boojuu bitaa mirgaan galaameen aayino. Oo baabaa sandiyaa. As qaba harka mirgaa ergaan sii qaba. Nama jaaf ergaa addaati. Iddoo gadhiisifta malee iddoon gadhiiftu dhiiga qaraanii irraan. Keemaan taadadiyaa. As qaba harka mirgaa. Weerra badoona magantaa laalaaboriyaa. Warra siin falmaa jiran. Warra maqaa keenyaa achaa jiran. Warra mana shiishaa oolan. Warra mana xinqolaa oolan. Sin ari'aa sirraa ari'eera. 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 Daal. Meenan ari'aniidhaayyaa. Bakka hin gadhiiftu. Lafa dhiitaa bakka hin gadhiisodhaayyaa. Kan amantan na wajjin dhaalta guyyaa irraa. As qaba harka mirgaa. Heelala booda bas. Otoo si marsanii gidhanii. Otoo waxamadii sii ka'anii. Otoo xiyya baay'ee qopheessanii. Waaqayyo akka diingataa rifachiisee lafaan naa ollaa kedha. Rifachiisee lafaan naarree Waaqayyo. Narratti ta'a kan jedhu ameen aayidhaat.
nallabsa gaa'ila keerratti as qabarka mirgaa nallabsa hojii keerratti nallabsa buukii keerratti nallabsa gaa'ila keerratti nallabsa tagaagila keerratti otoo si marsanii gidhanii Waaqayyo maaddii haaraa sii dhaaba maaddii haaraa ulfina haaraa nama amaneedhaaf na iddoon gadhiisu edhaayya sittan dubba kana dhagaa jirta ol kaasar kamirgaa siiman gakkaa jira sin eebbisa dhiiga qaraanii warraan barichuma keessa dhame barreeffameera Isiyaaq lafan qotee sanyii facaasee midhaan facaasee dachaa dhibba galfate dhame barreeffameera barattee haa ta'u nagaddee tagaagiltee haa ta'u hojjettee dhalaan haa ta'u horiidhaan waan lafara ta'u waan waaqarraadhaan dachaa dhibbaan si eebbiseera si eebbiseera si eebbiseera warra amantan cabsaaba me ayyaana caalin fudhadhee ba'a gadaayya amantiin hin hojjeta me warra amantan hin amantu galgala kana hin hojjeta kan amante bichaan kootar kamrigaas qabi sin eebbisa horiidhaan sin eebbisa namaan sin eebbisa ayyaanaan sin eebbisa fayyaadhaan namoota 8 ammas irra deebiinaan jedhaan goo Waaqayyoot as qabar kamirgaa karaa karaan hin jirretu Waaqayyo karaa siisaa qaba lafa miidhamtetti miidhagdee baata dhiiga qaraanii warraan oy tokko afaanii baase ameen aydat haleluuyaa nama si bukke jiru dhiisi emotionaliin ta'in amantiidhaan cabsadheen ba'a gedhaa siya sadii tokko lama saduma warra amantan baadii golichaan yeroo ba'umsaa siifaa ta'u ji'a kanaa kaas harka bal'ifadhaan kadhanna daqiiqaa 2-3 jechachuun kaffa argu awwada ጸሎትን እንገባለን hinkadan namni hundumtuu akadatu ተናገሩ አሁን ተራራ ያለባችሁ በሽታ ያለባችሁ ተናገሩ በሱ ላይ mirga siilaataan mi Waaqayyo galgala kana irraata dhiiga qaraanii warraan haleluuyaa harka bal'ifadhaa kadhadhaa cabsattee baata nam tokko bichaattan hima nama harka namaa kajeeltu cabsattee baata nama liqeeffachuu malee liqeessteen baay'inne tokko cabsattee baata guyyaarraa rabagantii dadhabas lakkani wanti xinnoo naasawan akka keelkaas wanti xinnoo naasawan wan jajjabaa wayin dubbadha galgala kana naman takkaak waan mana gaarii kireeffachuun arraatan abdee kireessitan ta'a kun hin ta'a kun dhiiga qaraanii warraan hin ta'a kun dhiiga qaraanii warraan yoomin jedhin eessaan hin gadhin yeroo Waaqayyo hin beekamu siigaa irraa kaase siita irraa kaase siita irraa kaase siita irraa kaase harka bal'ifadhaa bitaan mirgaan butamtee baata hin baata alammaa keessaa hin baata kondishinii ammaa keessaa hin baata babasiyaa daqiiqaa muraasa bichaa sinii kadhadhin tokko tokko sinii kadhadha harka bitaan mirga oluma fudhadhaa humna maqaa Yesuusiin harka namaarraa si fuudheera harka namaarraa si fuudheera harka namaarraa si fuudheera harka namaarraa si fuudheera caljedhee maqaa harka namaarraa si fuudheera kan namaa kan abbalte lakkoo si badhaaseera eeyye lakkoo si badhaaseera lakkoo si badhaaseera babas harka bitaa mirga ol kaasaa namoonni gubaa'ee walakkaa too dhaabattanii sagalee dhageessan jirtu galgala kana sagalee akkas jedhu dhageessa galgala kana laphee makeetti waatu dubbata dhufee kan keeti yeroon koo sii ga'eera siin gad argamaa Waaqayyo kan keeti siin gad galgala kana hin siitaa siin gad galgala kana nama 16 deebiin dubbadhaa naan gad afurri Waaqayyo galgala kana deebii dhagaa dhiiga qaraanii warraan hiika dhaga'i dhiiga qaraanii warraan fayyina argi dhiiga qaraanii warraan heerolooy argi dhiiga qaraanii warraan argi dhaga'i
argii dhaga'i. Merka bal'ifadha. Horra babababash. Namoota baay'eetu fayya galgala kana. Yeroo dheeraaf gaaffii kan gaafatte deebii fudhattee dhufta ji'a kana. Dhuguman siin jedha. Warra amma dhugaa ba'aa turan fakkeenya godhadhu isaanii garas immoo amani. Qulfii baattee dhufta. Eessaan nama naan jedhuuf hin ta'u qulfii baattee dhufta. Illa dhuguman siin jedha qulfii baattee dhufta. Waan nama harkatti hawwite lakkuu baattee dhufta. Lakkuu baattee dhufta dhiiga qaraanii irraan. Lakkuu baattee dhufta dhiiga qaraanii irraan. 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 Gaaffii ammaarraa siikeera. 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 Siniin kadhadha daqiiqa lama sadii moo'ii dabalee. Isatti boossetti akkati kolfituudhaaf amaneesii kadhadha galgala kana. Isatti boossetti akkati kolfituuf siin kadhadha galgala kana. Afura kolfaan gara keetti waama. Afura gammachuun gara keetti waama. Afura deebii laatuun gara keetti waama. Argattee ijaabaata yaa misraach. Argattee ijaabaata yaa misraach. Uffattee ijaabaata yaa misraach. Baattee ijaabaata yaa misraach. Laalaaba babaasyaa. Afurri qulqulluu waan jedhe si eebbisuudha kana dhaga'i mirga kee bitaa mirga ol kaasii. Cabsadhuu ba'i maqaama Yesuusiin. Cabsadhuu ba'i. Wow! Abaarsaa ta'u rakkina. Hiyyummaa ta'u dhabinsa. Kamaa ta'u kan maqaa Kiristoos qabsadhaa baa! 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 Irra si hiikeera. Irra si hiikeera. Irra si hiikeera. Irra si hiikeera. Sagaleen galataa hin dhaga'ama waa'ee keedhaaf. Harkatas qabdee kanarratti waan haaraa abboomeera. Nan amane nan dubbadhee barreeffameera abboomeera. 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 Har'a ji'a 8,216 abboomeera gara mana keetti dhiiga olichaan. Harka bitaa mirgaas qaba waa kan hin baanne sadhumaan si eebbisa maqaa Yesuusiin. Lakkuudhaan si eebbiseera. Lakkuudhaan si eebbiseera. Eenyu bakka ta'e beeku lakkuudhaan si eebbiseera. Lakkuudhaan si eebbiseera. Lakkuudhaan si eebbiseera. Lakkuudhaan si eebbiseera. Alabichaa yaadiin manaan, horiidhaan, hojiidhaan, balbala hojiidhaan, ayyaanaan si badhaaseera. Si badhaaseera. Raawwatameera. Iyyaa galateeffadhaan noora.